Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kakuu tiubii akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u har'a dhaqee eebuun ilaala jedheen jechuudha. Kanaafuu waan tokko qabadhee fiin deema. Egaa isheen akka nama warra kaanii waan hunda nyaattu waan isheen nyaattu muraasaa fi waan lallaafaa akkasumas waan akka aannanii waan xoxxoodhaan hodhamu waan akka ajjaa waan akka marqaa kana mee anisi ajjaa qopheessaa fi jedheeni ajjaa kana qabadhee dhaqee ilaala jedheeni. Keessas immoo namni tokko yeroo hundumaa ajjaa akkamumatti hojjetta fayyoomina agarsiisimee nama jedhetu jira. Egaa yaa'u namni kana wallaalullee hin jiru eessattuu jechuudha. Namni dhalatee hojii kana wallaalee hin jiru mana namni dhalatee ajjaa hojjechuu fi qopheessuu wallaalu hin jiru. Egaa daakuusaas hin beektu namni sun garuu akkumatti danfistu sana na agarsiisi waan jedheefidha. Isin hunduu beektu bishaaniin godhee ajjaan itti godhee ammallee amma ga'u ittiin dabala hin ga'u waan ta'eef kun xiqqaateera. Kana haala kanaan godheen bishaan isaa immoo qaata danfuu jammaree jechuudha. Bishaan isaa danfeeti jira. Yoo bishaan itti godhaa nyaachisaa. Maaliif ajjaan akka baay'ee ajjaan fi shiroon garaagarummaa qabu. Ajjaan kun garmalee wal qabata waan ta'eef sirriitti otoo bulluqa sana bira hin gahin sirriitti socho'ee wal nyaachuu qaba. Quraanqurtii tokko illee qabaachuu hin qabu. Ajjaa keessatti osoo sochoostu keessaan fixa jechuun hin danda'amu. Baay'ee humna qaba jechuudha. Shiroon illee bishaanuma danfaa irratti itoo naqxee iyyuu shiroo jechuudha. Danfaa irratti naqxee rakkoo hin qabu shiroon. Quraanqurtii maal hin godhatu. Kun garuu bishaan sana irratti ni naqaa akka shiroo itoo jettee dhugaa waaqa hin ta'u. Quraanqurtii qofa ta'a. Dhugamas waan ta'eef arraba namaatti dhufa. Kanaaf isa kana sirriitti sochoostee hamma inni nyaatutti godhuu qabda. Namni wallaale hin jiru. Kaameraa keessaa bahee harka lamaan qodaasaa qabee sochoosuuf kan jira. Bishaan isaa kun asitti danfee jira jechuudha. Kanaafuu bishaan isaa haala kanaan asitti danfaa jira. Amma ashaboon itti godha jechuudha. Ashaboo xiqqoo tokkoon itti godhee sukkaara qofaadhaan inni hojjetamu baay'ee akka waan bishaan wayii taa'u ashaboo xiqqoon qabu ta'e akkattiin nyaachiseera sirriitti jechuudha. Sochoosee bakka amma dhaqeen ittiin naqaa jechuudha. Sochoosaa waanan itti naquu fi kaameraa keessaa nan bahaa jechuudha. Sochoosaa itti naquun dirqama waan ta'eef kaameraa keessaa bahee harka tokko sochoosaa itti naqaa jechuudha. Kunootti kana fakkaata. Naqeen olfaanuma sochoosuu jalqabee amma sirriitti biraan deemu jechuudha. Sirriittiin sochoosa amma inni bishaan kanarraa gara furdaatti jijjiiramutti sochoosee garuu baay'ee abiddarra turu qaba. Abiddarra turu taanaan bukoo ta'a jechuudha. Bukoo sirriitti abiddi bisheessuu qaba isiniin jedha. Sirriitti na sochoosaan oolaa jechuudha amma jijjiiramutti. Argitanii yeroo dheeraa sochoosaan ture. Ammallee ganaa sochoosaa. Ergan sukkaaratti naqeessina sochoosaa. Akkas sirriitti bishaata jechuudha. Amma yeroo bishaatu xiqqoo ishee bifa hin jijjiirrata akka kanan ta'u. Bifa xinnoo ishee jijjiirrata. Look. Argitanii bishaannee jechuudha. Kanaaf hoomacha qaba. Egaa amma sukkaaratti godheni sukkaara faanas nan bisheessa waan ta'eef
Sukkaara amma na barbaachisu itti naqaa jechuudha. Sukkaara amma na barbaachisu kanaan hin ga'u kan amma kanaa tokkotti dabaluun dirqamadha. Kan dubatti deebi'inna sukkaaraatti naqee malee sukkaara akka amma tokkotti dabalaa. Sukkaara akka barbaadan itti naqachuu dandeessu. Shinii xiqqoo naqachuu dandeessu, baay'ee naqachuu dandeessu. Akka baay'ina isaattidha. Kana garuu namni wallaale jira jedhee toon taane dhugaa waaqa mucayyoon tokko yoo jiraatte aanatti gaafataa ture jedhi komantii barreessi Habibti. Yeroo baay'ee roonii ani ajaa hojjedheera jedhee firmuuzitti naqu akkamitti hojjetteetu maal ta'a guyyaa tokko nu agarsiistee irra deddeebiitee na gaafatti. Kanaaf yeroo baay'ee ani akkatti hojjetaman jiru namni wallaale tasa hin jiru ka jedhee yaada garuu anyways sirriitti bisheessa amma bifa isaan jijjiirata isiniin jedheera sira akka adii ture amma gara magaalaatti dhufeera sukkaara faana. Amma akka ajaa'ibaa bishaatee jira jechuudha sirriitti. Kanaafuu bakka namni naqachuudha hirmuuzitti. Namni tokko immoo maal jedhee dhadhaa yeroo itti gootu maaliif bira distii masaa keessatti distii makeetti itti naqxu namni jedhe jira. Amma distii kana keessatti yoo naqu askeetti danfee jechuudha. Dhadhaansaa xiqqoolee ammuma xiqqoolee haa ta'u. Biradistii kanatti na jala hafaa jechuudha irratti. Yeroon keessaa naqu hin hafamti reexinnoon keessatti ishumti akka hafneef. Kanaaf jecha firmuuzitti naqnaa jechuudha. Kunoo dhadhaa kiyya asuma keessatti godheeni isa booda asitti fidee naqaa jechuudha. Kana. Kunoo saafee immoo as keessatti akkasii bakka xumurameetii jira. Raawwate. Argitan itti naqee jechuudha. Akka ajaa'ibaatti wanumti irraa hafe daalatti taate daalatti. Oduu sila gaafa yoon nuftu viidiyoo sila mootu argitani maraattuu fakkaatti mana keessa balbala kana deeffattee qullaa teessi mana keessa namni mana kee immoo hin jiru ishee malee ijoolleen mana barumsaatiin hin galle jaarsi ishii mootu feratee hin ari'aa ture naasaan ilaalee jechuudha. Akkasumatti dhufa bari. Durayyuu kan biraa fixachaa hin jiraa yeroo muraasa na eegee malee. Maal yeroo muraasa guuteenaa dhangala'uu siin geessetti hamdi maaltu guutaa bishaanii googeetti na jala ta'edhani anta lakko sila karaa keessaa na ergaa ture. Ani ani jiru gaafas natti ni miidhaga waan innaa sana deemeera. Innaa sanaan horrootti hin galaifutti barbaada. Anis laqamte tangalaka. Dhugaa waaqa. Garaan laqamte tokkicha bicha oomishte. Ugisti amma qammasiddiidhaan nama salaalime. Sila koo baasee lafa. Intalaa kee dhugeennan garuu mucaadhaafis xuuxxootti naqamee dhugdeetti. Anu gammadeera dhugaa waaqa naa dhugdee jechuudhaan dillee. Engadda yeroo jalqabaa Rabbuun harka koo qorichaa insha Allah rabbiin naa kadhadhaa. Du'aayinaa godha. Yoon deemu harki koo ganzaba akka ta'u harki koo fayyina akka ta'u. Harki ishee doolaarii akka ta'u. Harki koo eebbifamaa akka ta'u. Amiin. Naa kadhadhaa. Maali mara harki kee eebbifamaadha barfayyoo. Karaam. Maalo fayyoo. YouTube afaan Amaarifaatti karaam na hojjedhume. Qoy yeroo bira isa of dandeessa siin karadhaan waa uffadhee. Karaam na jedhu biyyoon akka daandii. Akka siin sabsibeen si hojjedhu. Of danda'asa siin hojjedha. Maan kanaaf hidhimee aanna maal? Akka namni si biraan darbine. Akka wannoo jedhu. Akka namni mucaa warra wannoo san sabsibee qaba jedhan san eenyu maqaan isaa? Waan as gada kaawwattu siin hojjedha.
yeroo online dhuftu kaawwattee qaffattee immoo bultu halkan. Namni tokko dhugaan masaaya fayyu. Mana dhagee bar namarra dhagaa bar. Dhugaadhi. Maal warra akkas hojjetan ko akkasidha. Inni kan as jala kaawwata inni kan as gidduutti hidhatee deema waan ta'e itti hojjechiifate. Achiin bakka seexana baatee deema waan ta'eef. Yaa Rabbii ku Akkasii hordoftoota keenya dhugaa har'an kolfite argitanii har'a nagaadha. Mucaanillee nagaadha. Hundumtuu nagaadha galata waaqaa ta'u. Akka fayyoo kana immoo dhugaa fayyoos maal naaf deebisa ishee itti haafufu jedha. Akkuma kanaan nagaa taate mucaan akkanuma nagaa taate hojjiraatte magalateeffannaa jechuudha. Dhugaa waaqa. Inni akkasii numayyuu yeroo kolfine haasofnu malee sammuun keenya qaawqaawu nu jedha yeroo baay'ee. Gaafatee taa'u. Raan depressionii kiyya iyyuu tangashe malee sitti iyyuu dhugaa Rabbii. Anugaaf gaaffii muudii koo narkaa balleessiti mana keetti na dhiphisti caddeedhaan taa'a. Muudii ishee harkaa depressionii kooti gashe kanaaf afuunaan jedha naaffisaa. Akkasumatti nuuf kadhadhaa. Wanti nagaa haa baay'isuudha har'a nagaa isheetiin mucaanii kunoo rakkatee jirti. Jedha nagaa.